Ashamaa harka fuunii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii keenya taatan hundi keessanuyyuu nagaa jirtu jirra. Galata Waaqayyoo siniin jechuu jaalanna. Akkasumas nagaa jirtu nagaa keenya jirra isatti haa tolu. Sinirraa badne dhiifama baduu keenyaniin xiqqoo ishiin attuma toluu dideeti. Haala natti toluu dideefis immoo hin beektu hundi keessanuu jechuudha warroonni viidiyoo kee ilaalaa jirtani. Kanumaafan badee jechuudha akkasii siniin jira. Akkasumas immoo haati daa'imaa beektu ittiin tolu gizee tokko tokko kanumatti siniin jechuun barbaada. Amada immoo beektoo hinaanka waan ishiin hojjette jechuudha. Isa sanamma gaafuma kana gaafachuun barbaade jechuudha. Lame namni tokko hiriyaa ofii egaa hiriyaadha jedhee mistira ofii garaa ofiitti himate akkas hiriyaa ofiitti garaa ofii yoo himatan akkamitti hiriyaan ofii baastee garaa nama sanii himti. Kun kanatu narratti muudame jechuudha. Mudannoo kana narra ga'e ani garuu hinaanuti jechuudha. Garaa koo himachuun maaliif rakkina koo himachuun akkanaaf taraddaatuuf malee waan biraatiif miti jechuudha. Isheen dammoo kaawwal fuutee waan akkasii jettee viidiyoo hojjettee miidiyaa irra baaste jechuudha. Waanuma isheen viidiyoo kana hojjettee miidiyaa irra baaste kan nan gaafadha jedhee tanan maal seetan kan namni tokko immoo gaafa zimmi jettee eega isheen miidiyaa irra baaste anis immoo maaliif haasoftee miidiyaa irra baaste maalidha inni maaliif waanuma barbaadellee yoo ta'e jechuudha. Namni tokko egaa garaa namatti himatee mistira nama sanii dhoksuun kan hima jiru jechuudha. Isheen garuu mistira sanis naaf hin dhoksine baastee miidiyaa irratti haasa'uu ishee baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Namni natti dhaga'ame maaliif bakka hin jiraamu ture sababa saniifiyyuu mi'ammoo immoo sababa sanan gaafadhaa hinaan bira deemitu jedhe amma afoo mana ishiitan jira jechuudha. Afoo mana ishiitan jira waan isheen naan jettume waan isheen yaannoo jettee mistira kanana baaste fillee miinan gaafadhaa siniin jechuu barbaada. Viidiyoo dammoo jechuudha. Normaalii kanaan viidiyoo waan akkanaa kan hojjedhe jedhee hin dhufne jechuudha. Amma ishii bira garuu nan dhufa jedheeni dawwaleef hin ture. Garuu immoo kanan hojjedhaa waan akkanaa hin jenneen jechuudha. Sababa saniif akkasii mee waan isheen naan jettu nan laala dafee hojjedheen immoo gara daa'imaattis deebi'aa kophaatti hin gatee dhufe jechuudha. Akkasii siniin jechuu barbaada. Maaliif akkanumatti yoo haasofni kun baay'ate borus immoo anas miidhaan irraan ga'a jechuudha. Amma akkuma miidiyaa irratti haasa'ame kana boru immoo namni safaraatis dhaga'uu danda'a waan baay'ee naan jechuu danda'a. Siniin jechuu barbaada. Mee amma gibbii nan dhaqaaf bakka isheen jirtutti mee waanuma isheen jettu oolumaan ilaalla jechuudha. Dasita nagaa oolte jirra galata Waaqayyoo akkam masgeera maal hojjechaa jirtu maalan beekame kushiinaa keessa teechee jirta. Dhuguma tamaaree nama timirti beektaa gala dhuguma jette beektaa hojiirra jirtas natti fakkaatee jira. Beektaa wayiifan dhufeeyyuudha. Kaamina dhufa. Maal gochaa jirta? Misaan hojjechuu fedhe ijoolleedha. Gaggaalee tamaareen natti galuu ga'e jechaa jirtaa miti ammayyuu. Naguma miti ati? Lakkee naguma beektaa? Naguma afaan dhufelleedha jedhe waan wayii kan argee dhufe. Maal argite? Maalan beeka akka namni gizee ammaa silaa yoo garaa isaatti himatanii xiqqii mashee jedhe miidiyoomatti nama fiigaa maali? Akkas taabara akkas ta'e. Wanti miidiyaatti hin deemanii fi kunuu garaagarummaan qaba addaan hin laallatanii. Waan ta'uudha. Maal rakkoo jiramu silaa viidiyoo dheengada simatti hin hojjedhe. Aara maal kanatti himtee hojjettee fi kunuu garaagarummaa qaba. Viidiyoon ati na jette dhugaa kana sirraa inni barhinaa. Maalidha maaltu badeechi keessatti? Haraa. Maadhositee citii namaa maadha. Citiin kun kan dhokachuu qabu miti dura akkana
akkana na godhe akkana irratti raawwate jetteetiin darbe ka amma sun beektaa sun darbuun gallaan immoo maa dhusite rinaa ani kan na aarse maa piraankiidha jette waan aariin qabu barku immoo deebitee daa'ima yoo fudhattu uummata maa sooftaadha kiyyatii soomni sirraan barbaachisu ana abbaan barama jireenya ofii keessatti abbaa waan barbaade gochuun mirga isaatii miti garuu sobuunis mirga jettaa ani sobu koo mirga kooti ani immoo kan waan dhugaa jiru hojjechuun mirga kooti koosani shaayed haay ani garuu lamaanኛውም ani bardallee jedheen jira dura sodaadhee waan akkanaa jedheen jira amma garuu immoo egaa wanti kun annuu jedhee umaa rakkoo hin qabu jedhaati immoo ol fuutee dirqama gootee waaqayyotti miidiyaa irratti haasa'u nama meeqa miidiyaa jechuun immoo uummata muluutu nama ilaala. Ati haasoftee miti akkanatti na baastee jettee haasoftee miti. Garuu immoo haasofni ani haasa'eef jettee haasoftee garaagarummaa qaba. Ani kanas waan dhugaa jirtu hin baasifne waan rakkina qaba waan dhugaa jirtu hojjechuu rakkoo qaba. Kanaafuu amma waan dhufteef natti. Wanti dhufeef kanumaaf bakka narratti hin hojjetinidha. Nama dubbii qaba. Sirratti oomin hojjedhe sirratti hojjedhe guyyaa sanee maaliif dhugaa naa bahu jedhee sana. Isuma sanuu barbaadu. Amma naannoo dhufteere. Eeyyanii isuma sanuu amma booda akka viidiyoo kee irratti hojjetu hin barbaadu. Maaliif seete kaa? Atis of dandeechee hojjechuu anis of dandeenya. Waan barbaade haa hojjetu miidiyaa kee irratti. Garuu immoo gara miidiyaa keetiin akka hojjetu hin barbaadu. Akkasii. Haa ta'u kaa. Sababa saniifiyyuu akkanarratti hojjetu hin barbaadu. Dhugaa maaliif seete kaa? In ulfaata namni tokko immoo gaafa atama fakkeenyaaf miidiyaa kee jala nama baay'ee si beekuu danda'a ture namni si beeku sun immoo anas na beekuu danda'a. Gaafa san waan biraa waan beekamaarra yoo beekamaalidha. Sababa saniif waan dhokataa hojjette akka hojjetamu. Waan dhokataa hojjette si jammar citiin kee kana ol baay'ee jira yoo barbaadde. Gadisi buura. Maal fa'aa gadi buurtaa numaa wanni iccitu wanni nani waan hunda gadan guura hoo barbaadde jechuudha. Akka misqilqiliyaati waa baatu si godha hoo barbaadde. Waanuma barbaaddellee gochuu ani immoo akka yuutuubii kee irratti akka viidiyoo kee hojjetu abbaa barbaade irratti viidiyoo hojjechuu hin barbaadu dhugaa hundalla malee hin barbaadu waan akkana hojjettee miti waa dhiisteeree hojjette ati maal godha hartaa manarratti hojjechaa hin jirtu ati anammallee uummanni akka dhaga'uu hin barbaade maaliif akka viidiyoo kee irratti akkana hojjenne hin barbaade bakka ani immoo waan haaraa waan arginan hojjedha waan akkanumaanii hojjedhu waan haaraa yoon arge nan hojjedha. Ishi atama fakkeenyaaf viidiyoo kana hin hojjettaa miti hojjettee gaafa hojjettu kana sa'aatii kanatti faayidaa dhafa yaa ta'u boru nama miidhaan irraan ga'e yoo miidhaa maalis irraan ga'uu danda'a karaa baay'eedhaan miidhaan irraan ga'uu danda'a ani yookiin yoo ta'us baate dhugaa maaliif seeta nani madhabbaa miliyoonitti dhugaa inni mattaa nani warra dhugaa miliyoonitti himatta amma ati maal godhuu dhufte amma fakkeenyaaf ani dubbii gabaabaa dubbiin dheerateen akka bakka naasaafnee hin barbaadu. Akka naasa'an iccitiin kee filaata akka bahee maal godhuu dandeessi? Andura bahee bakka. Dura maal dhuffati? Andura bahee jira. Ahaa ammas iccitiin biraa akkana jalaan baaneet. Ani immoo iccitii kee hunda isaatu gadasii zargafa qaba yoo barbaadu. Haasoftus haasa'e bara numaa wanni namni miidhaan irraan ga'u tokko hin jiru garuu immoo ijoollee sun akkas ol godhanii sun bu'aan qabu kana beektaa? Ani jedhan waan barbaade maalli? Ahaa akkasii. Ishee bakka. Anis muddi anis kaayee gaattis akkasitti dhaadha miliyoonitti himattaa sirii anu iccitii kee guddaa baay'ee nu farqa qaba. Waan saga zargafa hoo barbaade. Waanuma barbaade haa ta'u mirga keetti garuu immoo jechuudha. Ani bakka yaa hafuu asumatti yaa dhaabbatu. Millachuu dirba hubatti. Akkasii wayii ture. Bakka ka'ii beekaa waan mana kee dhufe ani nan beeka malu kuma kee dhufe mana kee. Garuu immoo lumatti gisee walitti immoo jedhetti mammalee. Asiiti. Bakka ishii beenu ka'ii ta'u. Adoo dubbii biraas ta'u. Nan deema marree maal manni kee malee hin jiru seetee nan deema jee lamaanniyyaan waanuma hundumaafuu jechuudha. Ani takka ani iccitii kee gaggeessu. Waan iccitee anumaa wanni nani qabu tokko hin jiru. Uumaa waan iccitii wanni nani qabu tokko seerumaafiyyuu hin jiru. Sababa saniifiyyuu ka garuu ka sitti mee haga ta'e mitira. Nani madhee bakka ittani maa nama. Ani iddoo inni jiru iddoo beekee nani maa mitira iddoo inni jiru hin beeku malee. Akkasii nagaan tura lamaaniyyaawwan ani kaawwanii himachuu dhufe kanuma maasxaqqaqaa jedhi nagaa ta'e.